Hoyyaa harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show torbaniin toora Facebook, YouTube akkasumas televiizyinii FIBtiin kamisa galgala keessa sa'a 3 aga sa'a 3 daqiiqa 40 irra deebiin sanbata duraa ganama sa'a 5 aga sa'a 5 daqiiqa 40 akka lakkoobsa Itoophiyaatti kun hundumtuun yoo isin jalaa militte guyyaa keessatti sa'aatii 24 guutuu YouTube chaanaalii Qaanqee Show kan daawwattan sagantaa Gingilchaan keenya har'aa marsaa 27ffaadha. Sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatanii toora YouTube'iitiin nu daawwattan YouTube chaanaalii Qaanqee Show subscribe gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torbaniin qabannee isinii dhiyaan akkuma beekamu sponsora gochuun kan nu cinaa dhaabbata Goobanaa & Associates. Gorsa seeraa barbaaddu, dhimma seeraa qabdu, muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 4623625 Goobanaa & Associates. Goobanaa & Associates sagantaa keenya gingilchaa 27ffaa waggaa kanaa torban kanaa sponsora gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan waa takkitti dhiphatinaa biyya Ameerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa & Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 Goobanaa & Associates. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya 27ffaa torban kanaa fudhadhee dhufe totoon darbin dura Osfaanaan bara 2022ffaa kun Osfaanaa addaati. Waggaa 25ffaa isaanii kabajatu waan ta'eef hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa keessa, biyya Kanaadaa akkasumas addunyaarra jirtan guyyaa kana nurraa nafinaa isiniin jedhu. Guyyaan Osfaanaa Julaay 16 haga Julaay 23tti magaalaa Minneapolis keessatti keessummoota gurguddaa artistoota qaxalee turratti argama waan ta'eef guyyaa kana nurraa nafina kottaa waggaa 25ffaa keenya waliin kabajanna isiniin jechaa jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Edmontonis ergaa gabaabduu isiniif qaba. Oromoon Tibabaaroo Fafayyaa walgulyaatu gabbodaadoo nageenni keessan badhaadha namaaf saan nagaa fayya qabdu anguyyoo waarii abba jirmanaan jedhu uummati keenya Oromoo bi Kanaadaa magaal Edmonton kuta bulchiisa Albertaa kee jiraat jilqabnaa jedhu waggoottan 46 darbaniif bi Kanaadaa magaal Edmonton keessa kabajamaa katura yaanni guddaan agarsiis ambaalee jechuu World Heritage Festivals baranallee taddaafi guddayyoo waldaan
hawaasa Oromoo kaab Albertaa godheen biyyoottan addunyaa lakkoofsaan 85 caalan irra wal yaamuun adoolessa yookaan juulaay guyyaa 30 bara 2022 Agoostii yookaan agayya 1 bara 2022 kabajachuuf jiru hundu dhiyaate irratti hirmaachuun aadaa afaaniif eenyummaa ofitti guddifatu addunyaallee mul'ifatu waldaan hawaasa Oromoo kaab Albertaa jil adoolessa yookaan juulaay 30 bara 2022 hanga Agoostii yookaan agayya 1 bara 2022 kabajamuuf jirti tan irratti Oromoo bakka bu'ee dhiyaate jira. Uummati keenya magaala Edmontoniif Kanaada guutuu kee jirnurra nafina jechuun jabeessanii dhaamatu. Ayyaan kan irratti duub aadaan sirbaaf bashannanaa, aadaan nyaataaf dhugaatii, aadaan uffataaf agarsiis meeshaalee adda addaa, dabarri immoo wantooti eenyummaa Oromoof Oromiyaa calaqqisan dhuugi bifa kakkaatiin dhiyaatuu jedhu. Jaarsaaf jaartiin Oromoo diqqaaf guddaan qeerroof qarreen magaala Edmonton waan jiltan irratti Oromoof Oromiyaa guddisanii mul'isan hojjechuuf hojii jabduu jiru. Kanaaf Oromoon Kanaadaaf biyya dhibikee jirtan yeroo boqonna keessanii kabaranaa nuuf arjoomaa koottaan waliin jiladhaa jenna. Waa'ee yookaan uffata aadaa waan qabdan naqadhaa cokadhaa koottaan waliin dabarsa ka jedha hawaasi Oromoo Edmonton Oromoof Oromiyaa ta'e waliin addunyaa kabeessimnuuti jechuun yaamichi dhiyeessa. Adoolessa guyyaa 30 bara 2022 agayya 1 afaan namadiitiin immoo juulaay 30 Agoostii 1 jedhu waldaa hawaasa Oromoo kaab Albertaa biyya Kanaadaarraa. Galatoomaa. baratuu gingilchaa baratuu gingilchaa baratuu gingilchaa. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya gingilchaan keenya gaammarsaa 27ffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti torban darbee makfraa intala waggaa 7 biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton keessatti dhalattee guddattee afaan Oromoo dubbattu keessummaa godhee isiniif dhiyeessee jira. Sababiin kana godhaa jirus ijoolleen baay'een afaan barachaa hin jiranii kanuma gogola keessa jalqabee jechuudha. Isaaniif kaka'umsa gaarii akka ta'uuf ijoolleen achirraa dhalanii hamilee argatu waan ta'eef sagantaa kana eegallee jirra torbaniin amma dandeenyetti ijoollee biyya alaa dhalatanii guddatan afaan Oromoo dubbatan istiidiyoo keenyatti finnee isiniif afeerra. Har'as obboleettii makfraa keessummaan isiniif qaba. Gama seetti garuu otoon hin ce'in dura hogganni waraana bilisummaa Oromoo jaalle marroo kumsaa dirribaa guyyaa lamman kana keessa afaan Amaariffaatiin bakakkaa tokko nutti kallakkisanii jiru. Miidiyaa Rihoot jedhu. Miidiyaa Rihoot jibbiinsa uummata Oromoo qabsoo Oromootiif qabu keessa dirree isaanii gubbaa dhaqee jaalle marroon xibbee taphate. Namoonni tokko immoo komachaa jiru. Akkamittiin jaalle marroon miidiyaa jibbiinsa uummata Oromootiif qabu gubbaa dhaqee dubbate namoota jedhan gaafan argu mootiin biyyaa waggaa 25 dura barreeffama inni barreesse tokkotu yaadadhe. Mootiin biyyaa yeroo baay'ee Oromiyaan bafaraqaa barreeffama adda addaa kana gaazexaa irratti kitaaba gaafa barreessu afaan Amaariffaatiin barreessa. Baay'ee nama cimaadha. Dandeettii addaa qaba barreeffama irratti. Isanni afaan Amaariffaatiin barreessu kana namoonni komatanii maaliif afaan Oromootiin gargaaramtu? Maaliif afaan Oromootiin hin barreessitu? Maaf afaan Amaariffaatiin barreessita? Komii isaaf dhiyaatu kanaaf maal jedhe? Ani rakkoon kiyya waraabessaa wajjin yoo ta'e afaan waraabessichaa galuun itti barreessuu qabaadha. Waan jaalle marroon har'a godhus isa kanaa wajjin wal natti fakkaate. Yeroo ammaa kana akkuma beektan Wallagga keessatti uummata Amaaraa abaa'utu ficcisiisa maaloodhaa uummata Wallaggaa nama godhaa dhiiga namaa xuuxu maal jedhamee olola geggeeffamaa jiru. Kanaaf ololli kun eessaa ba'aa jira? Eessaa burqaa jira? Jaalle marroon immoo deebii kennuu kan qabu afaan Oromoo otoo hin taane afaan isaanii galu miidiyaa isaanii irratti ololli waraana bilisummaa Oromootti ofamaa jira. Miidiyaa isaaniitiin ololli uummata Oromootti ofamaa jira. Kanaaf jaalle marroon dandeettii afaan dubbachuu afaan Oromoo afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa afaan Tigriffaa akkuma dhagaa turre kana ani badhaasa kennaaf hin jiru. Aljaziiraa irratti dhageessanii tokko inni afaan Ingiliffaa dubbatu sagalee isaa miliqxee baate jedhanii afaan Tigriffaa inni dubbatu dhageessaniitu afaan Amaariffaatiinis kinoo yeroo adda addaa gaafa dubbachaa jiru dhagaa jirtu. Dandeettii afaan hedduu dubbachuu qaba namni kun.
dandeetti afaan dubbachuu hedduu qabu kanaan immoo qabsoo Oromootiif dubbachuu qaba. Silaa utuu qabsoo Oromoo keessatti waan akkasii kun kanaan dura beekame Oromoon waan baay'ee gurgurachuu danda'a. Siyaasa isaa gurgurachuu danda'a. Qabsoo isaa gurgurachuu danda'a. Gurgurachuu gaafa hin jedhu immoo waan biraatti akka hin eegganne. Uummata afaan hin dhageenyetti ibsuu danda'a. Uummata afaan hin beekne akka isa simatu gochuu danda'a. Rakkoo guddaan qabsoo keenya keessa ture hogganoonni keenya gurguddaan afaan biraan dubbatan. Obboleen Coolataan yaadadha gaaf tokko tureedha. Isaat gubbaa irratti gaafa gaaffiif deebii godhan afaan Ingiliffaatiin godhan. Isa isaan afaan Ingiliffaatiin gaaffiif yeroo sanatti baay'ee namatti tola. Yeroo sanatti laguu afaanichaa qaban ta'uu danda'a. Baay'ee keenyatu itti gammade yommuu sanatti. Garuu har'arra immoo teenye yoo ilaallu qabsoon Oromoo kun beekameera. Qabsoon Oromoo alagaa biratti beekame. Alagaan immoo qabsoo Oromoo kana cilaatti itti dibaa jira. Isa cilaatti itti dibamaa jiru kana immoo afaan isaaniitiin dhaqanii akka jaallemarroo itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallemarroon dirree isaanii gubbaa dhaqee miidiyaa isaanii irra dhaqee waa'ee uummata Oromoo, uummata nagaa jaallatu, waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qabsoo haqaarra jiru ibsuu isaatti baay'ee gammade. Lakkeen afaan kana hin beeku jedhee qofaatti galee afaan Oromoo duwwaan dubbanne. Afaan isaanii galuun itti dubbate. Hamma tokko waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hubannaa argatu. Hamma tokko waa'ee uummata Oromoo hubannaa argatu. Utuma beekan iyyuu haballeessan malee namni kun akka kanatti gadi ba'ee gaafa inni dubbatu jaraaf moor galuufii danda'a. Kanaafin baay'ee galatoomsiin jechuu barbaade jaalle. Marroo kumsaa dirriba baganuuf jiraate. Baganuuf jiraate. Isa kana qabsoon keenya kan barbaadu. Waa'ee uummata Oromoo duwwaatti haasa'u otoo hin taane Oromoo irra dabarree saba biraatti haasa'u. Afaan Tigriffaan haasa'u. Afaan Walaayittaan haasa'u. Afaan Adareetiin haasa'u. Afaan Amaariffaatiin waa'ee Oromoo uummata biraatti haasa'u. Uummata nagaa jaallatu ta'uu keenya. Mirga keenyaaf qabsaa'aa jirra malee mirga nama hacuucuudhaaf akka hin taane gadi ba'anii hoogganni gaafa akka kana haasa'u qabsoo Oromoo beeksisa. Miidiyaadhuma jarri ittiin ta'anii uummata Oromoo irratti olola oofan sana gubbaa dhaqee waa'ee uummata Oromoo haasa'uun qaroomina sanatti mul'isa. Komachuu hin qabnu waan kun akka inni jajjabaatu gochuu qabnu. Miidiyaa isaatiin maan ta'in miidiyaa uummata Oromoo irratti halkanii guyyaa olola oofu sana maan ta'in achi gubbaa dhaqanii haasa'uun yaada namoota baay'ee geeddara. Jarri kun tokkummaa qabu. Eenyu irratti sirratti. Olola sirratti oofuun tokkummaadhaan ka'u. Garaagarummaa siyaasaa isaanii mul'atu gaafa sitti kaan. Waan wallaban gora keessatti wallaba akka Oromoo bakkeetti wal naba. Oromoon gaafa walitti dhufu wal hammatee wal dhungata. Miidiyaan immoo dhukkee walirraa kaasaa oola. Isaan akka keenya kana miti. Miidiyaadhaan jaalala isaanii labsatu. Baay'ee wal jaallatu miidiyaadhaan. Gola keessatti garuu wal cuunfu. Kan keenya immoo miidiyaa irratti wal salphisa. Miidiyaa irratti dhukkee walirraa kaasaa oola. Miidiyaa irratti wal xiqqeessaa oola. Miidiyaa irratti wal salphisaa oola. Kan halagaatti wal kennaa oola. Alagaatti wal saaxilaa oola. Keessa keenya mul'isaa oola. Gaafa walitti dhufnu immoo wal hammannee wal dhungannam. Nagaa oltanii jaalle akkam fayyaa keessanii wal hin jenne. Gaafa golatti galle immoo miidiyaadhaan immoo dhukkee walirraa kaasa. Jarri kun erga biyyaa ba'uu jalqabanii turaniiru. Biyya keessattis qabeenya qabu, biyya alaattis qabeenya qabu. Qabsoo keenyatti cilaatti dibuudhaaf isaaniif salphaadha. Warra kana bira dhaqanii haasa'uun, warra kana bira dhaqanii lakkii Oromoon akkas miti, lakkii waraanni bilisummaa Oromoo akkas miti jedhanii barsiisuun nurra jiraata. Kanaaf jaalle marroon baay'een si galateeffadhaa gaaffiif deebii ati goote waan an gingilchuu hin qabu itti himteetta. Wanti kun jabaatee itti fufuu qaba jaalle marroo kumsaa dirribaa. Jaalle gammachuun waan kana jabeessaa itti fufaa. Afaan dandeessan. Afaan Tigree, afaan Amaar waan dandeessaniin afaan Kiswaahiliitiin gadi baatanii waa'ee Oromoo haasa'u. Carraa miidiyaa argame hundumaatti. Kana gaafan jedhu miidiyaa alagaa duwwaa miti. Miidiyaa keenyas miidiyaa keessaa irrattis carraa argame hundumaan gadi ba'aa dubbadhaa. Carraa miidiyaa argattan hundumaan. Qabsoo irra jirtu qabsoo irratti walitti bu'uu walitti mufachuun jira. Maa walitti mufattee miti. Walitti mufannaa keenyatti garuu aduun dhi'uun qabu. Kaleessa walitti taarree har'ammoo nagaa buusuu qabna. Tarii bor immoo walitti taaruu dandeenya. Qabsoodha kun. Qabsoon karaa hundumaan walitti nama buusa. Uummata rakkoo keessa jirudha. Uummata mirga isaa barbaadaa jirudha. Otuma deemnu karaatti walitti buuna. Aarii keenya kana kan bara baraa gochuu hin qabnu. Aarii keenya kan waggaa kan ji'a gochuu hin qabnu. Kan guyyaa goonu. Miidiyaa Oromoon qabu hundumaa irratti gadi ba'aa dubbadhaa.
dubbadhaa. Haqa waraana bilisummaa Oromoo dubbadhaa. Hundumtuun kan keessan kamtu golta kamtu foon isiniif. Kanaaf jaalleen marroo kumsaa dirribaa baay'een si galateeffadhaa horii bulii waaqayyoo si haa jiraachisu. baratuu gingilchaa baratuu gingilchaa baratuu gingilchaa. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkuma sagantaa qaanqee showuutii torbaniin ijoollee jajjaboof ciccimoo afaan Oromoo dubbatan biyya alaatti dhalatanii guddatan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Sagantaa kana argachuuf yuutuubii qaanqee show sabiskiraayib gochuun dagatinaa galatooma. barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu. Toota keenyaa akkuma torban darbe sagantaa haaraa isiniif jalqabne torban kanas keessummaa haaraan isiniif qaba. Keessummaan kiyya kan cinaatti argamtu maqaan keenyudha. Rahmaan Seifuddin Abdurrahman. Rahmaan Seifuddin Abdurrahman. Obboleettiin kee amma 8tti lakkoofte immoo 4 duwwaa lakkoofte. Dabaltaatti. Rahmaan Seifuddin Abdurrahman. Hussein Kormee Baatii Goraa Abbayyii Waaqoo Bute. Biyya kana erga dhufte waggaa meeqa taate Rahmaan? Waggaa tokko as dhufe. Sii waggaa tokko dhufte? Eessarraa dhufte? Keeniyaa Naayiroobii dhufe. Keeniyaa Naayiroobii. Afaan Oromoo achumatti barte moo asitti dhufte barte? Asi baradhe. Wata waggaa tokko. Hin beektu ni qabda? Obbolaa meeqa qabda? 6. Obbolaa 6 qabda. Hundi keessan afaan Oromoo dubbattu? Afaan Oromoo akkamitti bartan? Abbaa fi haadha keenyatti barsiise. Abbaa fi haadha keessi barsiise. Afaan Oromootiin sirbuu mammaaksa weedduu hundumaa ni beekta? Mammaaksaa fi hibbuu hin beekta. Hibbuu ni beekta. Guyyaas ni beekta guyyaa lakkaa'u? Torbees ni beekta? Baatiis ni beekta? Sana aniyyuu hin beeku. Egaa mee gaaffii keenya guyyaa har'aa torban darbee obboleettii kee gaaffii wayii gaggaafachaan ture. Gaaffii badhaasa namaa kennuurraan jalqaban yeroo hundumaa. Gaaffiin koo inni jalqabaa surraalee dhuman sitti mul'isa. Maqaa isaanii yoo barte badhaasa qabda. $5,500. Egaa daawwattoota keenyatti mul'isa. Ija kee qabattaa? Akka agartuun barbaada. Daawwattoota keenya kanoo. Sirba jaallattanii sirba afaan Oromoo? Sirba hin dhageeffatu. Hin dhaggeeffattu. Nama kana waan beektu? Alii Birraa. Kan waan beekta sirba. Dooktar Alii Birraa. Sirba isaa keessaa maal beekta? Abaa jennee kana. Abaa jennee qarshii $5 badhaasa argatteetti gaaffiidhuma jalqabaa tokko nu deebisteetti. Qo'isa kana ni beekta sirriitti. Amma immoo inni lammaffaan kanooti. Jaalmarroo. Jaalmarroon maal hojii hojiinsa? Inni ajajaa waraana bilisummaa Oromoo. Harka rukutaa fi daawwattoota dhaggeeffattoota keenya Jaalmarroo Kumsaa Dirribaati. Kanooti gaaffii lama si gaafadhee lamman saanaa deebisteetta. Sadaffaatu immoo jira. Kunoo. Baqqalee Garbaa. Obbo Baqqalee Garbaa. Obbo Baqqalee Garbaas ni beekti. Gidduutti immoo bilbilamaa jira dhiifama. Obbo Baqqalee Garbaa akkamitti beekte isaaniin immoo? Inni qabsoo Oromoo keessa jira. Mana hidhaa naftanyaan hiiteenii amma bahe. Beera mana hidhaati. Mana hidhaa keessa ture. Sadii si gaafadhee sadan saanaa deebisteetta. Hunda isaanii hin beekta. Har'a horii koo fixxee deemta. Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammadoo maaliin hojiin isaa maaliin? Inni illee qabsaa'ota Oromoo keessa jira. Baqqalee Garbaa waliin hidhame amma isa waliin bahe. Beera mana hidhaa. Ijaan agartee beekta? Inni ufas magaalaa kana. Gaafas agartaa. Jawaar gaafas dhuftu isee wajjin Baqqaleenis suuraa ka'a. Sunis badhaasa keeti. Kan dhumaati kan amma dhibbatti hin beekta. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluun maali? Hacaaluun inni artistiidha. Naftanyaatu ajjeesanii. Sirba isaa maal fa'aa beektu? Dhaggeeffanne sirbata? No, dhagahee beekaa garuu amma yaadadhu. Yaadadhu. Maasaan gamaa lafan baatu. Sirrii beekaa. Gaaffii shanin si gaafadde gaaffii shanan nuunaa deebistee jirta. Baay'ee galatoomi.
Mee mudannoon afaan Oromooti dubbachuu keerraan si mudate yookaan gaafa biyya dhattee yookiin asitti kan si mudate jira? Obboleessi kiyya tokko mudatee jira. Wata inni as jiru afaan abbaan kee afaan Oromoo qofa dubbadhaa mana keessatti nu jedhe. Garuu wata iskuula deemu afaan Ingiliffaa dubbanna. So like saahiba isaatti tasa afaan Oromoo dubbate. Oromoo dubbate isaan itti kolfinaan mana galee guyyaa san like maaliif akka kana goote like har'a ijoollee na kolfitee kana ta'ee jedhe. Eegas abbaan kiyya Oromoo qofa dubbadhuu nu jedhe. Wata Oromiyaa deemne ijoolleen afaan Oromoo qofa beekan afaan Ingiliffaa hin beekan. So wata isaan arge afaan asitti afaan Oromoo hin dubbatan ijoolleen afaan Ingiliffaa qofa dubbatan. Wata isaan achitti afaan Oromoo dubbatan inni gammadee waliin taphate. Eegas abbaa kiyya bira deeme galatoomii jedheen. Like afaan Oromoo yoo ati dabarsiisan akkamitti isaa waliin har'a waliin dubbadha. Erga biyya dhaqeetu bare waan sana. Yeroo asitti afaan Oromoo malee hin dubbatinaa mana barumsaa dhaqee saayibotoo isaatti afaan Oromoo dubbatee itti kolfan. Galee abbaa isaatti taare. Gaafa biyya dhaqee immoo ijoolleen afaan Ingiliishiin beektu afaan Oromoo malee isa gammade egaa. Silaa utuu achi biyya dhaqee nama wajjin haasa'uu hin qabu ture. Abbaan kee baay'ee nama cimaadha. Mee namni baay'ee kana abbee keetti sin himu harmee keetti immoo abbee keessi barsiisa baay'ee afaan. Kan isa miti kan baay'ee dubbadhu. Harmeen keessin jetti. Haan intiyyalle hin dubbadhu hin jetti garuu wataani afaan Ingiliffaa asii dubbadhu afaan Oromoo dubbadhu naan jetti. Okay. Isuma sana sirraa furatti. Mee ijoolleen asitti dhalatanii guddatanii akkamittiin akka afaan isaanii barachuu qaban gorsa maalii kennitaa? Manatti iyyuu manatti jalqabe wata mana jirtu afaan Oromoo dubbadhu nama si barsiisa haadhaa fi abbaa kee na barsiisi jedheen isaa waliin afaan Oromoo dubbadhu yoo afaan Ingiliffaa isaa waliin dubbatte akkamitti baratte? Monday maal? Wiixata. Tuesday no? Kiibxata. Wednesday? Arbaa. Thursday? Kamsaa. Friday? Jumaa. Saturday? As-Sanbata. Sunday? Giddu Sanbata yookiin Dilbata. Baay'ee galatoomi. Qubee afaan Oromoon beektaa? Abaaca? Dubbisuu hin beekaa garuu barreessuus rakkisa. Barreessuu like dhaa fi nyaa. Qubee dachaa? Caa hin beeka. Caasi. Okay. Biyya immoo erga deemte ammamteera? Oromiyaa deemte? Oromiyaa wata tokko deema. Deemte akkam ture? Good experience. Bareedaadha? Bareeda. Biyya gaafa dhattu maaltu sitti tole? Lafa isaa. Dachii isaa? Uummata isaa akkami? Uummanni bareeda. Nama warra kiyya qofa arge obboleessaa fi obboleetta haadha kiyyaa fi abbaa kiyyaa. Loon faa hin tissine? Loon? Loon maal? Loon hin beektu saawwa faa? Aannan dhugdeetta? Aannan achi hin dhugne. Nunne? Marqaa nyaatte? Marqa nyaadhe. Marqaa baay'ee jaallattani? Marqaa. Hin toshitaa marqaa? Hin toshitu? Ummaa kee toshee? Mee egaa sagantaa tokkotu magaalaa kana keessatti deemuudhaaf deema. Waa'ee sagantaa heriteejii sanaa maal jetta? Oromoo ummatti hirmaatuu qaba. Aadaa kee baradhu. Oromoo ta'uuf afaan fi aadaa akka irratti argamtan. Ati naxxaa gaafas? Hin shubbista aadaa? Daawoo garuu hin deema. Tirriin beektu? Ummaa keetiin ana barsiisaa jedhi. Egaa baay'ee si galateeffannaa keessummaa keenya lammaffaa sagantaa gingilchaa qophii ijoollee taatee asitti argamuu keetii fi ergaa maal qabdamee uummata ijoollee xiqqoo si dhaggeeffataniif? Oromoo ta'uuf afaan Oromoo beekuu qabdaa fi lammaffaa aadaa Oromoo qabaachuu qabda. Aadaa Oromoo qabaachuu qabda, afaan Oromoo baruu qabda. Ergaan keessa kana barumsi immoo akkam? Barumsi bareeda. Bareedaadha. Amma kutaa meeqa baratta? Kutaa 6
Amma keessa kutaa torba seera. Amma kutaa torba September seenta. Baay'ee galatoomii keessummaa keenya guyyaa irraa taatee asitti argamuu keetii fi baay'een si galateeffadhaa gara fuula duraatti immoo sagantaa wal fakkaataa irrattis immoo dubbannaa. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya 27ffaa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minisootaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Goobanaa and Associates. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa 27ffaa torban kanaa fudhadhee dhufe asuma irratti goolabee jira. Sagantaan keenya kun yoo isiin tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha.